السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني المان ورمو حكم جرت من قاكيسني بقى جراتني الحمد لله بكم جرتنتي ميجي تشولا نسجي تشولا وانا تلاقامي في وان إرادي الديبي يروح الدو كيسك هنا الكبسو دبتش بربادي نمني وان تكو يو دبتي وان تكو همتاتي أفرا بافتي أكسيتي كيسي سلينا قاعتها يعني كسيتي مرتاحتها جيشولا akkuma hundi keenyaa beeknu waan samoora kana miidiyaarra torbaan tokkoof deemu jira miidiyaa kanarra deemu jiru hundi keenyaa waan beekna ni dhageenya jechuudha waa'ee du'a obboleettii teenyaatii fi waa'ee artistii keenya lafaa dhufaa qeerroo kan sagaleen isaa uummata abashaadhaa hinaafsisee gurra isaanii duuche jechuudha Andu'aalam الرأينا سوف ديما وانا تلاقيهم يعني اللي عاد كي يباتشون نجم متجيسة وانا نأمر سوف ديما كوني واسدي تكفارتي أو بوليتيتينيا تنوري جمتي نموني تكو جيتشولاتا كان واني تكو أسوان تكو هنوبتين أسود ومجأو تنا وان تكو هنوبتين Andu'aalamtu ajjeese jedhee deemurraa fi akkasuma immoo namni kun akkamitti lafumaa ka'ee nama ajjeesa akkamitti haala kamiin yoo jechuun iddoon bakka du'aa kana ga'uudhaaf ilmi dhiiraa tokko wanti isarraa barbaachisu bakka du'aa kana ga'uudhaaf maa inni waan jedhu raayinaa sa'uuf deemu jira jechuudha isin galee inni tokkoffaa ilmi dhiiraa tokko ilmi dhiiraa jechuudha ilmi dhiiraa intala dhalaa takka jechuudha yookiin immoo jaartii isaa yookiin immoo jaalallee isaa rakkoo hin qabu jaartii isaa tan nikaa isaa yoo ta'e jechuudha yoo jechuudha jaartiin isaa sun nama biraa wajjin deemtee sagaagalummaa hojjettee sanoo yoo jettee namaatiin osoo hin taane yoo jechuun akkuma dhageessanii hordofee irra gahee tin jedhe sanuu dhiira jechuudha dhiira jabatuyyuu dhiira cimatuyyuu lubbuu intala sanii baasee ufillee ofirraa bahee akka hidhaa galutti uf beekee akkasitti lubbuu intala sanii galaafatee ufillee jiruu ufillee dhaba jechuudha sanuu dhiira akkamii yoo ta'e dhiira jabaa dhiira jechuun waa'ee jaalalaa irratti waa'ee jechuun jireenya jaartii ofii irratti dhiira hinaaffaa qabdu jechuudha kan kana hojjetu jechuudha isin galee dhiirri kan lubbuu jaartii ofii baasu hoo jaartiin isaa dhiira biraa wajjin ciiftee waan hin taane hojjette isin galee warroonni Andu'aalamtu ajjeese jettan Andu'aalam jechuudha muca'oo tana wajjiniin bashannananii wajjiniin suuraa isillee poostii godhaa jaalalesii agarsiisuudha waan baay'ee wajjin ta'uu turanii sooshaal miidiyaa irratti konsartii garaagaraa irratti qophii garaagaraa irratti Itoophiyaa keessatti jechuudha namni kun akka uumatti ka'ee jechuudha akka uumatti ka'ee nama kana jechuun lubbuu isaa baase jettanii akkamitti yaaddanis warri Andu'aalamtu muca'oo tana ajjeese jettanii haasoftan akkamitti Andu'aalam akkanumatti lafaa ka'ee intala tan ajjeesa akkamitti yaaddan isin akkamitti yaaddan ana jechuu hagammaatti warroota jechuudha Andu'aalamtu muca'oo tan ajjeese Andu'aalamtu waan kana godhe Andu'aalamtu si ajjeese warri jettan kun akkamitti akkatti amantanii jedha akkamitti akkatti amantan isin bariyaa Oromoo bar wallaahi wabillahi jechuudha isin Oromoo maqaa keessanii jechuudha jecha takkitti isin gaaf dura haasoftanii jechuudha gaaf Haacaaluu Hundeessaa wareegame lafa fudhatee lafa kennanii fi jettanii jechuudha ni yaadattanii jechuudha waan Haacaaluu irratti wareegame lafa fudhatee lafa kennanii fi kanaafin akkasii kanaafin maalii wayii irratti haasaa wayii irratti kaaftanii inni gabbee torbee tokko booda waa'ee nafxanyaa irraa waa'ee mililikirraa haasa'ee san booda mucaan sun osoo torbaan lama ga'ee lubbuun isaa isa baate jechuudha isin galee yaa uummata Oromoo isin warroonni jechuudha nafxanyaa hordoftan hundi keessanuu iyyuu saroota ammallee jechuudha mucaa kanallee akka inni nyaatamu gochuuf deemu jettan jechuudha isin galee mucaa daa'ima ka inni iyyuu jechuudha beela ofii itti dhabee dhugaatii ofii itti dhabee aartii keessatti ban namni akka diqqatti asin ga'u ban namni aartii keessa seenee akka diqqatti bakka kanan ga'u isin galee aarsaa guddaa itti kafalee aarsaa hedduu itti kafalee hirriba itti dhabee
qabeenya ofii itti dhabee bakka kana gahee uummata Oromoodhaan mataa ol qabachiise jechuudha. Mataa ol isin qabachiise baran du'aala. Bar mataa ol nu qabachiise. Amma jechuudha sirboota Habashaa dhaggeeffattee sirba sagalee isaan gahu sirboonni Habashaa. Mee amma sirboota Habashaa dhaggeeffadhu sirboota sirba Andu'aalam dhaggeeffadhu deemi. Sii galee. Sun akkasi inni Ibraahim mootu inni lammaffaadha. Nu jechuudha warri dhalaadha. Anumarraa hojii jalqabee warri dhalaa jechuudha. Dhalaan jechuudha shamarran jechuudha. Anumarraa hojii jalqabee fakkeenya. Yeroo aartan yookiin immoo yeroo mufattan yeroo wayii aartan miira akkamitti sunitti dhaga'amu fakkeenya. Miira akkamitti miira jechuun uf ajjeesuu wayii miira bakka uf galaafachuu wayii anumarraa hojii jalqabee. Wallaahi kun jechuun dubbii dhugaati wallaahi kun dubbii dhugaati isin galee. Miira uf ajjeesuu fi uf galaafatu wayitu sitti dhaga'ame yeroo miira keessa seentee yeroo aartu sanii uf ajjeesuuf kaata uf ajjeesuuf deemta yaani anumarraa hojii jalqabee waan tokko yoo aaru fakkeenya fi uf galaafachuudhaaf hin deema. Sigalee uf galaafachuudhaaf yookiin immoo uf ajjeesuudhaaf deema jechuudha isin galee. Mee isin jechuun shamarran jechuudha akkana taatan meeqa hedduudha. Wallaahi hedduudha. I think mucaan sun illee waan wayii aarte waa wayii miirri wayii itti dhaga'amee tariitii uf darbuu dandeessi. Ufiitiif ajjeesuu dandeessi tariitii. Namni jaarsaaf jaartiin bar jaarsaaf jaartiin wajjin jiraatti malee jireenya walii kana gadi fageenya waan keessa walii kana jechuun waan beeku natti hin fakkaatu asii galee. Waan beeku natti hin fakkaatu. Kanaafuyyuu ani kan itti amanu mucaan sun ufiitii miira wayii keessa seentee ufiitiif ajjeefte jedhee ta'in amana. Kana jechuudha kan itti amanu isin galee. Andu'aalam tuyyuu mucaa san ajjeese jedhee hin amanu jechuudha. Inni lammaffaa san. Inni sadaffaa himootu. Inni sadaffaadha. Fakkeenyaaf jechuudha Andu'aalam. Asoo fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf innummaan mucaa tana kan ajjeesu ka ta'u ta'ee fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf ani isa ajjeesen jedhu si galee. Fakkeenyaaf innummaan mucaa tana ka ajjeesu ka ta'u ta'ee namni addunyaa kanarraa lubbuun dabre hin deebi'u. Dabreetii jira. Biyyeen itti hasalphattu. Diina wajjin jechuudha. Diina wajjin taa'anii jechuudha. Diina wajjin taa'anii masaraatti jechuudha. Dullattiin sun jechuudha. Kijibduun wallaahi mucaan arabee jedhan sun dhugumarra deemtee badhaate wallaahi intalasaa. Namitti san jechuudha. Asoo innummaan kunuyyuu waa balleesse jechuudha. Nama akkanaa kana nama akkatti jechuudha. Habashaa mataa gadi qabachiisee Oromoo mataa ol qabachiise jechuudha. Sagalee isaa kuranii kana. Kan uummanni Afrikaa sagalee isaa kana dhageeffatee hin quufu. Namni kun asoo inni waayyuu balleessee Oromoon jechuudha. Mucaa kana gumaarraa kafaluudha qabdi. Isinii galee. Gumaarraa kafaluudha qabdi. Isinii galee mucaa kana jechuudha. Gumaarraa kafaluudha qabdi. Andu'aalam jechuudha hedduu siif dhukkubsanne an akka kiyyatti ani jechuudha. Jaaladhee viidiyoo sirba wajjin walitti qanabbaree poostii godhaa hin jiru isin galee. Ani guyyaa takka sooma keessa sirba dhaggeeffadhee hin beeku banallee hin beeku. Wallaahi garuu immoo akkaataa mucaan kun jechuun akkaataa mucaan kun itti nama raree hedduu galaana nyaate Andu'aalam jechuudha. Ani Andu'aalamin jechuun Andu'aalamin lafatti qilleensarraan isa beeka malee lafatti isa beeku garuu aartii kanarraan isa baranne malee namni lafatti isa beeku takka illee hin jiru isin galee. Oromoon hundi mucaa kana dura beekti malee intala san illee hin beektu. Dhugaa lubbuun dabarte garaa namni ni nyaatti nama ni rifachiisa. Garuu immootu mucaan kun akka waa ta'u hin barbaannu. Andu'aalam akka waa ta'u hin barbaannu. Isinii galee. Warroonni jechuudha Andu'aalam irra duulu jiru warra jibbaa isaa qabu. Warra jechuudha akkamiin mucaa kana buqqifna akkamiin mucaa kana lubbuu isaa baafna jedhudha isinii galee. Isinii galee. An kiyyatti jechuudha Andu'aalam osoo waayyuu balleessee rakkoon isaa sun ilaalamee rakkoon isaa sun furamee jechuudha. Akka jechuun gara hojii ofiitti nu deebi'ee hojii ofii san nu hojjetu barbaadan si galee akkamtaa kiyyaatti jechuudha. Si galee. Kanaafuu inshallah obboleessi keenya rabbiin dhugaa isaa haa baasu. Rabbiin mucoo obboleettii teenyallee tan wareegamtee tan addunyaa irra dabartee biyyeen taasifatu wanti jennu takka illee jiru kanuma. Akkasii irra deddeebi'ee waa'een Andu'aalam kun hedduu garaan dhukkubsa. Isinii galee. Hedduu. Isinii galee. Akkasii dhugaa Oromoo rabbummaan haa beeku. Haa caalu